ገነት እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አሎ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? አለን። ምንድነው እቺ ሴትዮ የምታብደው? እግዚአብሔርን ነው የምልሽ እናቴ ትሞት ይኸውልሽ። ቆይ ውጭ ማለት ነው ይሄ የሚበቅል አላ ፎቶ አንተ ቆይ ተረጋግተሽ አውሪ። እሺ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ወተሽ አርሚ ትለኛለች። እናቴን ነው የምልሽ። ሀዳሊን ሮህ በራቀት ከሷ ጋር ትጨቃጨቂ። መጀመሪያ ለኔ አስረጅኝ ገነት። ገነት ገነት ሁሉ ጊዜ ማለት ወተሽ አረቺ እብድ ናት። ዞር ብለሽ ቆይ እኔ እኮ ለእኔ እንዳትረዳልሽ ዞር በይ። ከሷ ከሴትዮዋ ዞር ብለሽ ለእኔ ንገሪኝ። يا أختي أنتي خلينا نتكلم يا أختي، خلينا نفهم، أعطيني الشغالة. هاتي أنا بفهمها خلاص. أعطي baadubbachu dhaafi dallaalatti tana baay'een galateeffadhe. Obboloota koo warri ijoolleen mana arabaa jirtan jalqaba gaafa mana san seentanii hojii hojjechuu qabdanii fi hojjechuu hin qabne duruma barsiifadhaa kan jedheef isa kanaaf jechuudha. Gaafa mana san seentanii sodaa saniif jettanii hojii hunda shamaddaddanii gaafa hojjettanii guyyaa tokko mooyyuu aarsaa sin kaffalchiisa jechuudha. Maaliif jennaan afaan beektanii yoo hin dubbatanne ta'ee dallaala keessanitti bilbiltanii hojii kana kannan ilaallanne hin hojjedhu. Hojiin ani hojjedhu kan na ilaallatu bichaadha. Bayzawwee nuti jechuudha gaafa biyyarraa dhufnu hojii alaatiif osoo hin taane hojii manaa qofaaf dhufne jechuudha. Mana keessatti waan barbaadan nu ajajataniin hojjechiifachuu hin danda'u. Manarraa gadi ba'iiti deemi aramii deemi kotokkootii deemi kana godhi jechuun ishii jettanii hin eeyyoominaafi jechuudha. Egaa nagaa hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa har'aa wanti dhufe akkuma jalqaba viidiyoo sin dhageechisu yaade kana Bayzawwee dallaalitti ishii baay'een ittiin boone baay'een ittiin koore jechuudha. Maal jetteeni hojii akkanaa kana ishiin ilaallatu hojjechuu hin qabdu maaliif hojjedhu jettaan ishiin gadi baatee akkamti aramaan aramti jette. Micayyoon guyyaa hundumaa hoon hojii mana keessaa fixe aramaan aramsiifti. Aramaan aramaa sanirraa manatti halkan guutuu narraffistuu hojiin hojjechaa bulaa boqonnaa hin qabu. Keessa darbitee gaafa galgala baatirii fudhadhu deemi araminaan jettutu jira jette. Dhugaa baay'ee ulfaataa jechuudha. Inna dallaalittiin immoo baay'ee madaamidhaan wanta akkanaa kana hojjettu fidina bira jetteeni jechuudha. Baay'een itti gammade jechuudha. Asumarraan obboloota koo ijoollee baay'ee jechuudha. Ijoollee baay'ee waan akkanaa kana hin godhinaa jedheetu ijoollee baay'eettiin himaa jechuudha. Jalqaba irratti arabdoonni har'a bilxoomte yeroo ammaa kana hoolaa faa horsiisu, lukkuu faa horsiisu wantoonni isaan hin hojjenne hin jiru. Bar deebi'anii nurratti fayyadamu. Hooluma san tokko gurguraniiti mindaa achuma keessaa nu kaffalu jechuudha. Wantuma nuti kunuunsine jechuudha. Odoo mindaa fi wacii ofii hin tuqin. Inna hoolaa kana maal godhu ganama dhaqiitii marga kenniif siin jedhu. Marga kana hidhanii fidu makiina irratti. Hojii shamarran hin ilaallan. Har'a doo marga san makiinaa gubbaarraa gadi gottotuutti osoo gadaamessi kee tokko miidhame osoo garaan keessi micciirrame namni si sukkuume si fayyisu jira hin jiru jechuudha. Hojii ulfaataa akkasii gadi baatanii tasallee hin barsiisina. Guyyaa tokko hojjettanii gaafa arganii isaan guyyaa hundumaa hojjedhu sin jedhu. Hojii tokko nan beeka jettanii dura hin bu'ina. Hojii tokko ati nan beeka jettee bakka har'aaf jettee Bayzawwee gaarummaan hojjedha jettee gaafa hojjette hojii sun guyyaadhaan si ajaju jechuudha. Ani maalan ta'e beektanii nyaatanii lama nyaatan hojjechuu hin jaalanne jira. Nyaanni sunis tokko marguu kan jedhamu ni beektu. Inni suni foon hojjetamee lixiin bukaayee kan hojjetamu tokko. Inni lammaffaan diriishi jechuudha. Nyaata lamaan kana jaaladhu jechuudha hojjechuu. Innaa gaafa mana kana galu
nyaata akkana hin beektaa jennaan ani yaanaa jaalatan jedhee tanan eeyyennan beekan jedheen kan akka fuxaa yerfaa jechuudha. Dhugumaan sinitti hima kan duraan gizee mana namaa deeman alaa bitanii deeman sun qat godhanii dhaaban gaafa nyaata isaan jedha san hojjedhee nyaachisee irraan jalqabanii yoo mandarallee deemuu yaadan yoo dubartiin deessee gaafachuuf deemuu yaadan hojjedhu jedhanii dursanii natti himu jechuudha. Maaliif isin jedhe jalqaba ofii kiyyaa qibxatii fi maraattummaa kiyyaan isaan barsiisee tanan. Innaa isin immoo wantootuma jalqaba barsiisuu hin qabne baqa hojii mana sanii fixattanii hojii mana biraa deemaa hojjedhaa akkasumas deemii aramaa arami hin qabu mazra'aan hin jira deemii mazra'aa aramii gaafa sin jedhani hin ta'u jettanii diduudha malee ishii jettanii deemtanii hojjetina gaafuma afaan hin beekneyyuu no jedhane jechuudha. Hojii daangaa darbe hojii seeran alaa hojii sin ilaallanne tokko hin hojjetin. Amma mucayyoon tun obboleettiin keenya akkuma sagalee dhageessan kanatti galgala mana keessatti guyyaa tokkollee gadi nan teechistu saa 24 guutuun hojii kana hojjechaa oolaa hojjechaa bulaa sanirraan immoo lafti wagaggoo jedhe sa'aatii 5 yoo ta'e dhuftee karanarratti qaxaqqaxxeet ka'ii deemiti aramaa araminaan jetti. Yoonan isa aramee as deebi'etti mana dhiqinaan jetti. Osuma hojjedhuun nyaata kiyyaan nyaadhu osuma na ajajjuun oolaa. Rifeensa kiyya guyyaa tokko filadhee hin beeku waggaa 2 haala saniin fixeen immoo biyya kiyyatti yoon gale immoo biyyi keenya silaa akkanamattuu nan dabaladha jedheen dabaladhe. Ergan guyyaa farramee sanii jalqabee amala biraa siriinatti baaste nama biraa siriinatti taate jettee dubbatti jechuudha. Wanta isin jalqaba barsiiftan wanta isin kaleecha nu jaalatan jettanii hojjettan tokko har'a isaanirra deebaniin hojjettu isin jechuu danda'u. Barsiiftanii jirtu barattanii jirtu waan ta'e barattee jirti waan ta'e hin ta'u yoo jettan ishii isinitti iyyiti jechuudha akka hojjettan hojii sun akka isin maaragaan hojjettan arganii jiru. Maaliif ataakiltii deemi ataakiltii bishaan obaasi yoo isin jedhan gibbiidhaan alatti yoo si ergan gibbiidhaan ala baatee hin hojjetini jechuudha. Wanta gibbii san keessa gibbii dhiqii ataakiltiin tokko gibbii keessa kan jiru jedha xiqqaate jechuudha. Wanta akkasii yoo jiraate yoo bishaan obaaste rakkoo tokko hin qabu. Garuu urufa deemtee kan hojjettu hoolaa deemtee kan kunuunsitu urufa deemtee marga makiinarraa marga kinnuu hidhaa gama akka ulfaatu kana gottottee makiinarraa gadi kan buustu yoo ta'e obboleettii koo of miidhaa jirta birriin asii argattu kun omaa tokko siif hin godhu. Fayyaa kee osoo gadaamessi kee miidhame osoo garaan si micciirrame osoo kaleen kee waa ta'e birriin asii argattu kun sin fayyisu jechuudha. Yaa Oromoo na gargaara yaa saba koo na gargaara. Akkanattan dhimame jettanii gadi baatanii dubbattu malee madaamin hojii kiyyaaf jettee miidhamte jettee takkallee sin mararfattu jechuudha. Kanaaf namni nu yaadu hin jiru ni miidhamti jedhamee namni nuuf sodaatu hin jiru. Miidhama keenya namni dhimma qabu hin jiru. Sa'aatii kanatti isaan bira jirta taanaan isaan waa'ee dalagaa isaaniitiif waa'ee hojii isaanii qofa ilaalu. Ati immoo hojii kamtu na miidhaa hojii kamtu na miine jettanii adda baafattu. Hojii mana keessaa cidhaatii hojjechuun dirqama keessan. Sirriitti hojjettu nyaatallee baradhu hojjedhoo sin jette hojjechuun dirqama keessan siniif galee garuu kanarraa kan hafe urufa deemanii kana godhi jedhanii wanta humna keessanii olii tokko ol fuudhi yoo sin jedhanii lakkina gargaari malee kophaa koo hin danda'u kan jedhu arrabni sin barachuu qaba malee fiiddanii wantuma humna keessanii olii tokkotti hin badinaa jechuudha. Fayyaan faaya obboloota koo biyyi ormaa ijoollee baay'ee miitee jirti. Ijoollee baay'ee miidhama keessa jiru. Hundi keessanuu ofii keessaniif yoo of eegdanii alatti namni sin eegu hin jiru. Namni qaama keessanii eegu hin jiru jechuudha. Hojii humna keessanii olii hojii seeran alaa yoo dubbatattanillee seerrillee sinii faradaa jechuudha. Yoo himattanillee seerri sinii farada. Kunoo amma mucayyoon hojii kana hojjechuun qabdu jettee dallaalittiin madaamidhaan fidi na bira jetteen dhugaan sinitti himaa jechuudha. Akkasitti madaamii rifachiifte jechuudha. Haa eebbifamtu dallaaltitti eebbifamtu baay'een dasna goote siniin jedha egaa viidiyoo kanarraa waa baay'ee hubattu jedhee yaada. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti. Turtii gaarii siniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeechaa siniin jechuun affeerraa kooti. Turtii gaarii siniif haa ta'u baay'ee.